humnoota ardii kanatti jaarraan kun fayyadamu keessaa tokko miidiyaadha. Miidiyaan moototii afran reef isinii hime keessaa lammaffaarratti argama. Silaa tokkoffaa ta'aa garuu mallaqa malee hin dhalatuuf mallaqa tokkoffaa godhan. Bara miidiyaa kana keessatti bu'aawwan gurguddaa dhala namaa ba'aa adda addaa irraa buusee fi dhala namaa biyya birootii fi addunyaa biroo keessatti immoo ba'aa namarratti ta'e miidiyaan. Amala tolchuu keessattis gahee guddaa taphata. Amala balleessuu fi safuu biyyaa amantii irrattis adeemsa dhaloonni ulfinaa fi kabaja walirraa dhaalaa as dhufe irratti balleessu irratti miidiyaan maas miidiyaa gosoota isaatiin ilma namaa ba'aa itti ta'uu fi ba'aa ilma namaarraa fuudhuu keessatti gara lachittuu gahee ol aanaa takkaa dhalli banii aadam min bidaayati duniyaa jalqaba duniyaan tun eegalteerraa hagar'aatti addunyaan argitee hin beekne miidiyaan dhala namaa irratti fide. Kan barbaadu ol fuudha akka fedhe gabbuusa. Lammii tokko guutumatti awwaaluuf uummata tokko boolla keessaa baasuuf seenaa tokko addunyaa dhabamsiisuuf seenaa hin jirre fakkeessitee addunyaa gubbaatti akka sii dadhaabuuf miidiyaa hanga guddaa taphata. Waa'ee miidiyaa isin barsiisuuf miti. Qabxii tokko qabxii yeroo hedduu ilmi namaa hedduun keessatti argamu akkasuma namoonni ulamaa hayyoonni bebbeekamoon addunyaa irratti bu'aa gurguddaa uummataa buusan akkasuma warroonni beekamtii karaa maleetiinis argatan yeroo hedduu dhibamanii rakkatan tokko dubbachuu dhufe. Sunis eenyummaa hatuu mata duree jedhu. Eenyummaa hatuun akka mallaqa hatuu eenyummaa hatuu kan jedhu isa lafarraa qofa miti. Qabxiin guddaan an dubbachuu deemu eenyummaa hatuu eenyummaa sooshaal miidiyaa gubbaati. Maqaa nama tokkootiin feesbuuka, instagiraama, tiktookii yookiin yuutuubii gosoota sooshaal miidiyaawwan jiraniin maqaa nama beekamaa tokko hayyama isaatiin alatti maqaa isaa fayyadamtee akkaawuntii tokko banuun islaamummaa keessatti akkam ilaalama. Isinitti dheeressu gabaabsee qabxii muraasaan lafa isinii kaa'a. Amantii islaamaa keessatti islaamummaan wantoota gurguddaa shanan tiksuudhaaf ardii kanatti rabbi ergamtoota erge keessaa tokko hifdhul irdii wan nafs. Lubbuu fi gurra namaa, gatii namaa, maqaa fi mataa namaa tiksuuf dhufe islaamummaan. Wantoota shanan islaamummaan tiksuuf dhufe keessaa inni tokko irdiidha. Irdii jechuun gurra. Wantoota itti namni osoo ofirraa deebisu tiksuudhaaf yoo irratti wareegame shahiidummaa argatu keessaa tokko irdii isaati. Irdii jechuun gurra. Maqaa dhageettii gaariidha. Namni maqaa namaa balleessu, maqaa namaa xureessu, gurra namaa busheessu islaamummaa keessatti maasiyaa gurguddaa keessatti lakkaa'ama. Maqaa kee ka xuraahe, ka miidhame ittisuuf qulqulleessuudhaaf jecha yoo qabsoofte osoo qabsooftu akka tasa rakkoon sirra gahee sanii yoo duniyaarraa dabarte takuunu shahiida duniyaa jedhamuudhaan rabbi biratti galmoofta. Sababa kana maasiyaa hedduu rabbi si dhiisa jechuudha. Irdiin yookiin maqaa namaa tiksuu jechuun islaamummaa keessatti sadarkaa kana qaba. Ammoo haala jaarraa waggoota 100 as keessattuu waggoota 30 as sooshaal miidiyaawwan argaman kan akka feesbuukaa, instagraamaa, tiwiitaraa kunniin maqaa kanarratti warroota hawaasa keessatti jaalala guddaa qaban qabsoo fi laffaatii dheeraa uummata keessaa qaban beekamtii isaan gurraa fi manaa fi gola hagicha addunyaa keessa maqaan isaanii jiru fayyadamee namoonni hedduun sooshaal miidiyaa banatee fayyadamu. Wanti kun islaamummaa keessatti haraama. Wantoota afuriif tokkoffaarratti zulmun wa'tidaa miidhaa cunqursaa fi mirga namaa irratti tarkaanfachuudha. Maqaan eenyummaan qabeenya nama dhuunfaati. Qabeenya namaa tokko kiisa isaa seentee hayyama isaatiin ala fudhachuun mana isaa seentee cabsitee hatuun maqaa isaa fudhachuudhaan tokkocha islaamummaa keessatti. Maqaan islaamummaa keessatti gatii guddaa qaba jennee reef dubbannee jirra. Rabbiin wantoota hunda waan ofii fedhu akka ofii fedhutti hojjetu mirga ofii kennee wanta rabbi ofirratti haraama godhe keessaa waa tokko qofa. ما ثبت في القرآن ولا في السنة كتاب ربي بلا دفن هندك يستي حديث رسول ربي كما تمن جرو هندك يستي وانت ربي أفرتي حرام وقلتك ظلمي ربي حديث القدس كستي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أني شنقرسا مرجع وهي رتر كان فتلي بلسو أفرتي حرام قد إجرا فلا تظالموا اسم جد التلي حرام قد ولين دررنا ولين ظلمين أجري وانت ربي أفرتي حرام قولي قوفتي وان فئ دلقو وان فئ هجتو أكا فئت هجتو سوني وانت ربي أفرتي حرام قولي إني قد أنتك ظلمين
maqaa nama tokkoo hattee eenyummaa isaa beekamtii inni qabuuf yookiin jaalala inni hawaasa keessaa qabu fayyadamuun maqaa eenyummaa nama sanii hatuudha. Mirga eenyummaa namni sun qabu irratti tarkaanfatuudha. وقد خاب من حمل ظلما نمني ظلمي فلاتي قياك يا ما ربي بلا في المسلبتي تقفان ظلمي لا إني لما فان بكمتي في جالة نمني تقو هواسك يستك أبو جلتي أكتي مكا إساء أفتي هواستي نما سنتاتي أسبهون إسلام ما كيستي غشي لا غشي يجل أفان زمان نمني هندي بيكو يدو بني شوداك جلال نمني وشودو وصبو نمت فكيس وأكيسي إجا ما فلدرت وان برا فكيسي دوبا وان برا دلقو إسلام ما كيستي أمة نبي محمد متي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث كيستي من غشنا فليس منا نمني نصبه نمني نشوديك رسول نرى يمتي رسول أملك يامتي أخلاق أمتك ياتي متي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني مكا نمتكو فيسبوك تيك توك تويتر يوكين سوشيال ميديا كاميرا بنتي فول إساء مكانا مبيروتين أفسي أمتا تسبه أمتا الشود أمتا صبوك إساء قدانا أمني نمتج أبا مكا حقيقة سن إساسها أكا نمتج حقيقة سن إساوجين هاسوا اتئهاتا لايكي تأي شيري تأي كيسا ميسيجي إسا بريسي هنكنا إنك أبو إسا غرسوف تأي وان إسا ليب إسا غافتوف تأي wantoota barbaadu isarraa argachuuf ta'e ummanni isa haqiiqaa san sehee keessaan ta'e kallattii adda addaatiin isa qunnamuuf yaala. Gaafa kana ummanni sobame moo hin sobamne? Namni maqaa nama birootiin banate waan kana dalage moo hin dalagne? Ummata shawwade moo hin shawwadne? Wantoonni kun immoo man ghashanaa falaysa minna wa fi ba'd riwaayaat man ghasha falaysa minna. Eenyumaa tahe saba kamuu tahe amantii kamuu tahe namni nama sobu نرى ميت الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبيت أنا رت رسول مالف دبي كان جدا قافتك نبي محمد جبايا بياني بك جبانا من وادل دلت لكني نمت تشمل أن غرغرو مدابرة إساء كيس سهر كنك أنيل على الرسول نمت تشي من أن جيلا جلنك إيه إساء جوجي جبرنك إيه تين أمتا كسف في دي جبات أبي رسول هرك جلونك أن هرك ساني جيلتك مالف إساء جل جرسان جباغوتي إسا جوجا كان مجلم قدي رسول ربي نمني نسوبين الراجي متلا نمني هر السوشيال ميديا رتي مكانا ما بيرو فيدمو نمتجم مدابرة ميدان جيدا جلانك إيه إننا جلان كبراتي جبراني مو جوجانك إيه سنين جراجرو ما هنكبو كان أفوك أبتي لما فاكي ستس حرام إني صدفا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ملتولي منافقا جرجدا سدي ويتلقى الحديث كيستي جري جباس جريك ستي مؤفر ويتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة ملتولين جنتو التنبيكمتو منافق أكثر أفان كنيت جنتونا نما جران إساء جربرا كجبال إساء نما برا جنتو جرما منافق أجتشون جتش نفق أجرورا في نفق أجتشون بولا تقاتي تقان بولا ويتقوتتو بأفان بولا كي جر جلاتي الأرض جلاتي بولا سدي أفرشان قطة كأني بيجي قلتوك إيه ومتى تملأ تبولا تقوفا يؤتي بولا كان أنا سنتي سنتي بل بروتين بولا بروتين ملك إبا جتشنا فقرا منافق اللي فيه كنتو جتشو لك جلال إسا جربيرو جارر جتشو أفان أما نمن التنبيكو دبني إسلام ما كيستي منافق أمان وانتوتا إبد جهنم جل إساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقون إبد جهنم جر جلاق وبتربي جديه قرآن كيستي مكيساي ملتولي منافقا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتلكى أن سدن كيسا إذا حدث كذب ويتهاسه نيكي جبجي الرسول نمني مكانا مبيروتين بنتي سوشيال ميديا مكا إنيو مانو كراك التي كمينوته نما بيكما حواسني لجيتي غارين إسا بيكو توكو مكا فيسبوكا كالتي دداتين بنتي إذا حدث كذب نمسون ويتا بوست واغو فيديو توكو متأنسو تكستي توكو كين بريفما توكو متى قد إيسو هندك جباجر أكمتي إنين ونيني بوست قرسون كإساتي ميتي أمن إساسيا إبالو جدي مكا إسنين دهو إبالو جدي بناتي وانت كهاسي إسامتي يوكا بريفما سن كيسا دوغنغور جراچو دندا دوغنغور سن سريسون دندا وصنام ندفع كيسا سريسي جديني يوكي واوهي هنكسم مالا هنكنا سان انتدابا لجتشو نمالا كيسان نفع بني قاف كان إذا حدث كذب فيديو سن إسامتي
إني فولدرتي أمته إسفكاتي نمتشى بيكما سنفكاتي هاساجرا إني كيست حقيقة تاسارو كوان سنقبان قد تقي بوست قد أجل إسامتي إذا حدث كذب أدد وبوست قدون أدد وان تقو أبلود قد فيديو تقو الباسون تكسي تقو نشري يوكيم شير أمتها قدون كي باجرا ججو أمانتين إسلاما لقررت الأبتي لقاء الدنيا تنبولش وياك يا مالي ورد لقاء أبو قفتو ربين أرضي لقاء سنتك جنة قبتها نمني كجيبو دنيا قبتس آخرتس سلبتها رسول صلى الله عليه وسلم حديثك يا ستي إن الكذب كجبني قرى فجور ما نما جيسا فجور ما نمو قرى إبدا جهنم نما جيسا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم إني أفرفها عقوبة في الدنيا والآخرة نمني مكا نمتكو بكمتي إساتيف هواسك سجالة تموف إتين أمة الصبي أمة الروا بكمتي فنانتيك إيه مكا برات جيرته فهر مكا برا فيدمو له عقوبة في الدنيا والآخرة الدنيا كيستس نكتاتما آخرتس نكتاتما كتات الدنيا في آخرة لمين قبا كدنيا قبتي سيرة اتين بلماتا بيوني الدنيا بيوني بدتان قمتو من هدون اتين بلن حتى بيي كين يتوبيان كي وات اسين كايتك قبتس نمني اينيما نمتوكو هاتي قلدلا كيستس تأي برنوتا في فيا أكسوما بيكامتي ومتا كيست اتفايا دمي منا مرتي في الديو كسستي نمسن همنا يورتي بنتي نمسن هيسيسو يوكيني مو غرامة ملك كيفيا اني كفالو جرا سير الدنيا بلجت كيستي نمني نما توكو مكا إسا هاتي إنيما إساتين من نياتا تهي بيرو توكو تهي دلدلا وهي وان بيكما إسا فيد وهي نفيد يدي أدو توكو بنتي مكا نما بيكما الآن من مرتي أبموف سير الدنيا بلبلي بنانا لما فرت مو له عقوبة في الآخرة آخرة تسكت حما أرقت لأنه كذب كجيبه وانت إف نمني كجيبه يبدأ جهنم سينا من الكبائر ما سياقر قد الرأي وغش الناس والغش من الكبائر أمة الصبي شود يجرى نما شودون صبون من الكبائر ما سياقر قد الرأي وظلم الناس نما صبي نما مرقنا ما رتج انقرصا قل إيه ظلمي دلق يجرى ظلمين ما سيوتا قرقودا كيسا كقوياك ياما نمن ظلمين نبيرا في هندي سلبته ربي قرآن كيسا دبته سن ولتك أبته كنافو إبدا جهنم نكبتشو يؤسن توبتين دنيا الرجل إني تأمرها في ولي قلا نموني هجي أكنا رتبوا بو الربائن إساني فايدان إسان أرقاتو فتيالا إسان اتفكات تمالي هرين اتمارسي تقفى مالك أساسابو وروني وان كان دلقان هدون إساني حقا قراتمي قراني برا جينيتس نما بيكما سنفكاتني بيرو توكو بناتو رابطة دلدلات توكو بيسيسو إلال شوهي الدنيا رابساني كراكنان نموت صوبا من نما ريف سوشيال ميديا سينن أكت السوشيال ميديا لغا في صوبا الدتي جنجل هم بيكني قلبي إساني بوجئني ورؤو في التفداني أتشتي إراء ومشتو إني لما فان إمو تشويه صورة الشخص مكان نما السني فكسو أكنا مسو سلبتيتك آتي هواسك يسبو شاهيفو لسا قراتش أمتك يسا سلبتي حفو قدشو إني سدفان إمو أمنتي إني بادتو يوكين سبما إني بادتو سن هجيف فكتو جيش فكتا فيديو فكتا حاساو فكتا توكو مكا إساتي متأنسني أمنتي إني كيسا جروسان تكيسو في يوكين سبا إني كيسا جروسان سلبسو الأف هجتا والروان كان هجتو كالتي كمين هواسني irratti qabsaa'ee namoota akkanaa qulqulleessuu qaba of keessaa eenyummaa isaa haqiiqaa baasuu qaba sababni isaa wantoonni kun rakkoon inni fidu inni gurguddaan tokkoffaa maqaa nama sanii balleessuu keessa jira ummata jidduutti shakkii facaasuu keessa jira ummanni nama amanu bakka odeeffannoo qulqulluu irraa argatu dhabuun rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam namoota jettee funaanee olii gadi hin fiigu nama waan poosti ta'e hunda dhugoomsu rasuuli hadiisa keessatti maal jedhan namni yaabbiin isaa يابي جت تهي سلبته جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني جدني هبتي قلوف نمني جدني إشاعات دبيه الدن كمل دبيه بكن كمل تأباهن كمل يابتي قلوفه من سلبته جد الرسول صلى الله عليه وسلم ربين آية هر السوشيال ميديا غازت السطوتا والروتا وان الددا أكبروا بالرساني السوشيال ميديا في ماس ميديا قباجرا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يو نمني فاسقا توكو قر إسان بيكا من توكو أدوتك كفولي اسم برانجه فتبينوا قراءة غريب فتثبتوا مركني فتنا جل ربي قافة نمني لغا
hayyuun dhugaa beekamaan beekamtii qabu sun inni dhugaa hawaasa keessatti gadi bu'ee isa warri sobaan sooshaal miidiyaa banatee ummata burjaajessu irra beekame immoo ummanni odeeffannoo bakka irraa fudhatu dhaba. Gariin namaa maqaa nama beekamaa tokkoon feesbuuka banadhee yoo waan gaarii poostii godhe maal qaba shari'atti jedhee warroonni maqaa bifa kanaan sobamutu jira. Fakkeenyaaf birrii wayii namarraa hattee hajjiidhaan godhuufi yoo jettee hajjiin keessa hiya ta'a. Famisalan mallaqa uffata tokko uffata maqsuuba yookiin masruuqa kahatame yookiin namarraa dirqiin fudhatame tokko uffatee namni madhaba imaamu Ahmaditti namni huccuu namaa hatee uffatee ittiin salaate wanti inni hateef ittiin salaatuuf yoo jedhe madhaba imaamu Ahmaditti salaan ni bada haa madhaba garii biratti salaan sahiha jedhamu malee لأنه صلاة في صلاة على التله وجونا ما هتون حرام صلاة قفا ولين قبطوف علماء نقري لفكاهن قالوا مذهب إمام أحمد برتي نمني وجونا ما هتي التين صلاة وأن نجوتن هتي في التين صلاة في ملوان براقول في متي خيرين دلقوا في يوصل ديف تفكيني سلماء ديف حجي دا نمني توكوك أبيني هتي حجي دا نقولوا في وجري قاف كان كم تهي ما في مكانا ما توكو بي كما osoo kijibuun keessa jiru nama sobuun keessa jiru manni nama san haqiiqaa dabaafatuu dadhabuun keessa jiru maqaa isaatiin gochoota mallaqa sassaabuu dhageettii isaa fokkisuu dhageettii amantii fokkisuun gosoota kumaatamaan rakkoo adda addaa inni fiduu danda'u keessa jiru qabxii takka qofa waan khayriidha yoo inni dalage maan rakkoo qaba warra jedhee warra akkas jedhu gariini bifa lamatti ilaalla gariini warruma dhugaa itti fakkaattee akkas jedhu jira gariin immoo warruma bifa saniin akka harka dhoksaatiin maqaa nama beekamaatiin feesbuuka banate fa'atu shubhaa yookiin dubbii nama harkaa walxaxu nama harkaa nama dhamaasu fidee fuuldura uummataa kaaya. Khayriidhaan dalaguuf qabeenya nama hatuun khayriidhaan dalaguuf hajjiidhaan godhuuf yookiin ittiin salaatuuf mallaqa nama hatuun haraama. Hojii ittiin dalaydu saniif jedhee waan dalaguu deemtu saniif jedhamee wanni ati karaan irra deemtu halaala siin godhu. Kanaaf warroonni gocha akkanarratti bobbaatan ka sagalee yookiin viidiyoon kun ergaan kun isin bira gahe har'arraa qabaatoo badhaa. Feesbuuka san haqa. Social media san qulqulleessaa gara maqaa keessanii deebisa yookiin guutumatti dileetu godha addunyaarraa dhabamsiisa. Ma'siyaa isin dura dalaydan immoo dandeettan namticha san dhiifama gaafadhaa. Yoo isin ma'siyaa bifa saniin dhiifama isa gaafachuu dadhabdan immoo rabbii keessanitti guutuun toobadhaa irraa deebi'aa. Warroonni gocha kana gochuudhaan hawaasa burjaachessitanii yookiin itti fufaa jiraattan ka dhageettanii sagaleen kun isin bira gahee homaa isinitti hin fakkaanne immoo tokkoffaa duniyaa gobbattis guyyaa tokko isin bira gahamuun oolu lammaffaa akiraan qabriin kaluu jirti inni biraa mallaqni atachirraa sassaabattu akka itti gammaddee nyaattuu hin beeynu dhageettiin ati nama birootiin fudhattu sun atuu of tuffattee ofirra dhaabbattee of qabbartee of awwaaltee maqaa keessi of jibbitee of jibbeeti namni akkas dalagu of jibbitee eenyummaa kee jibbitee kennama kee jibbitee beekumsa kee jibbitee hojii san goote atuu of qabbartee of awwaalte silaati warqii addunyaa kanaati rabbiin tirfii sin uumne tirfii hafidduu si uume garuu ati ofirra dhaabbattee maqaa nama birootiin daldalattee ati of awwaalte boollatti of darbite san harka ofii qotte qeensa keetiin qotte san keessaa of baasi toobadhu nama tahii namaan qixxaahi akka namni sun barate baradhu ummataa gabbayii hojjedhu.